Dalaan teenyaan isiniif hin dhaam sheekotii manzaraatii fi artistii hin amaninaa oggii isiniin jennu jechoota mimmi'aawa isaan filanii isiniin jaan kana onne isin fuudha jechuudha. Nagaya hudduun hangaatuu buufte hudduun hambardiiguun abadan isinitti hin dhiifnu. Yeroo fuuteemi fuudhuu shari'aa si hayyama. Sigale. Horii dhalaa gartee biyya tanatti namni Ameerika jira jechuudhaaf horii halkanii guyyaa ibidda keessa dhaabbatee fida. Sigale. Hamilee namaa artistii Oromoo ifiin jettaami wallisaa Oromoo ifiin jettaami moraaliin tala Oromoo cabsaa wallisaa maaliiti. Sigale. Wallaalaadha malee. Dalaan teenyaan isiniif hin dhaam sheekotii manzaraatii fi artistii hin amaninaa oggii isiniin jennu jechoota mimmi'aawa isaan filanii isiniin jaan kana onne isin fuudha jechuudha. Sigale. Ummanni kun ummata amanamuu miti maaliif hojiin isaanii dhalaa wajji walitti hidhatti jechuudha. Wanni artistii ifiin jettu beera keessa iyyaatu oola. Sheekotiin beera muhaadaraa himna jette beera keessa oolti jechuudha. Dalagaan isaaniitu tana. Dhalaa fi isaan addeeguun ni ulfaatti. Haza kulli shee minal jadiidul harbi jaarabni siyaale. Bineensa kana sheekotii fi artistii addeeguun ni ulfaatti jaabeeraa fi sheekotii fi artistii addeeguun ni ulfaatti. Obboleessu. Nama foon bira bashoo foon bira kaa'ee foonii fi bashoo addeegu jechuudha. Siyaale. Hay. Numaatu ammaalla inni kee bakka gaarii sii ba'een jaa siyaale. Bakka gaaris namichi Falasxiinii fuudhaan tasagalee godhu jirtu si. Allahu Akbar. Tabadhaasa fudhachuu qabduu si. Hay. Mallayni kee Falasxiinii fuu namicha sagalee godhe si gala. Sagalee godhe. Dalagee jechuun suhaabatti yoo isaabbatte sadaqatti yoo isaabbatte ustirra si jira jechuudha. Si gala. Ustirra si jira. Mee namicha beera dila san keessa oolu. Khagujaachi keessa maayiki halkan qabatee ichi keessa gangalachaa bulu akkami jaarsa kiyya jettee ati maallaqatti ergite mee rabbisuudha. Mee qafoo sammuu tana dingaa yaalsarraminde. Hay. Amma nu rakkisu sheekha faa rakkisu sigale. Nu rakkisu figartee namicha mee kun jaarsa maal siita. Guyyaa dheeraa beera keessa gangalataa oolu. Sheekotiin manzara akkasi. Mee sheekotummaanis laalame sheekoti guyyaa dheeraa wayin barsiisa jee hadiisa jaalalaa kana qofatti himaa oolu. Sigale asii dhalaa feenti godhaa oolu. Miskiintitti yaa Awurooppaa kana isnooyi tana keessa gidaara kana gartee gidaara faranjii kana dhiqaate asii jaarsa kiyya takkitti isiin itti dawwaltu daqiiqaa 30 isii wajji haasoftu yeroo kenneef ichi booda. Inni halkanii guyyaa bakka gangalatu dhaqaa jechuudha. Sigale. Bakka gangalatu dhagaa jechuudha. Adeero namni irra guddaan biyya san keessatti laal qaallichi taayyee danda'a waan jedha geeffadhu. Qaallichi kaadireenu zarafaa nyaadhaa jeen milishaan zarafaa nyaadhaa jeen warra artistii kana ummata guutuun zarafaa nyaadhaa jeen sigale. Qaallichi hayyamaa jira. Nama zarafanii nama nyaachuun hayyamaa jira. Seeraanuu gaafachuu hin dandeessu jechuudha. Asuma warri diaspora biyya taa'ee namni irraa dhugu jiru gorsaa isinii ta'u. Gorsaa isinii ta'u. Miliyoona meeqa ba'e nama ka Minnesota tanaa jaarsaan qaba jettee mana kireessitee asii maallaqatti ichi guuru jirtu. Miskiinticha keekaa hudduu lafarra shorroqaa jimaa akaafu gartee gaara mul'ataati. Takka gartee baadiyyaa Oromiyaa keessa khalafaa wallahi santurra sii jira. Wallahi santurra sii jira. Sigale. Jarri gartee ati asii maallaqa jaarsa jettee masruufatti gatir kitaa masruufa kana sheer godheeti sigale. Enjoy itti godhaa jechuudha. Ati hanganan beeytu dura. Hanganan beeytu dura. Hay. Saniifuu irraan sii deebi'a. Nageenya nuti mana nageenya nu dubbee jira eega viidiyoon hangaatu gabbaate namni nage walitti araaramee jira. Nagaya hudduun hangaatu buufte hudduun amardiiguun hin dandayamu. Bafistum binne akka sheekaa butatan. Nuti nageenya nu dubbee jira namni walloluu irraanfatee jira namni immoo waliin ooduu dhiisee jira waliin oolu
وليفيادو واليادو إيجلي جراي سيقول سو سنيفو هررجين بكبوفتة ولي سنجالة تشيف أرسين بكبوفتة ولي سنجالة تشيف سيقول غافو الجالة تاني إنه تخيسين جر غافو واللول تانيس منقدو جرا جارسا جارتي واللول الربا في الكين واللويتي وليسني تومان وليسني شافك ولوني جيسني بر سيقول ولوني جيسن سيقول سنيفو وان جارسا جارتي آداف صفو قبل ودا جلتي فتاتا وان قشاشا غرتي بيبين من ديسيتي أسرتي غرتي نمدي غوداف حواسا لمان كان خيستو أمتا هررجيتي فارسي كان ولين لوداف وان غرتي يا رب بناباسي جو أفان رفتي بوتي جو نمتي خانتي سنيس ورّي غرتي غازر بتن إفي غتشا ديما إفي غنون ديما نمني جورجيا أبو جتنين سون واللسا أورومو تماله واللسا غندانة تنفكر so yoo qaano itaniis artistii keessan artistii oromoo guutuu qaane sigal artistii oromoo guutuu qaane amaarri kun bar waa meeqa walirraa nyaatanii bar keessumaa naasoonii usan isaanii asirraa bahee iyyuu gartanii way goondareetu goojjamirraa nyaate yanii isaanii ablee wali fudhatee horii gartanii hin jiru jechuu waan jaalala iddoo ta'ee jaalaluma iddoo dhumachuu qabdi sigal hay durumaanuu akkamitti nama beera dilasa wali qabatee dhalaa Itoophiyaa dilasa wali qabatee heeysaa maayikii qabatee iyyaa ture jaarsaan ichi qaba jettee kamin namni mataa yaadu kamitti maallaqa asitti gagguuru mee kamitti itti gagguuru hay jaalalti kana adeeroo wanni jaalala jaan takkanaan jirtu sigal hay namni jaalatan hedduu jira miskiin rabbi kakka boorsatti mana kaayattee itti qollofattee irraa banattu jira sigal memma beekamtiin isaa gatii si kafalchiisu jirti malee maal si godhu jirti saniifuu kana hunda wanniin keessa deemee haaseef akka gartee holayyii wali wacuu jirtutu dubbiin tun dhimma keenya kan tahin arkisiisuufi jechuudha laal amma yeroo hunda ajanda saba kanaa ol darban yeroo dhumaatiin akka gaariitti oromoo irratti taate ajandaa qophaa'amee ol darban amma dubbii tana eegame waan inni isiniin jetana qabaddaa viidiyoo dubbiin tun dubbii bubbulte yoo xiqqoo boodanjiin eega waan haaraa amma ta'ee biti ajandaa lafa kaayyataniiti suutaan ajandaa suutaan gabbaasanii viidiyoon tuta turte barhaasoo inni gochi kun ka ture yoo isaan injiin xiqqoo boodanaa eegi so saniifu awwanniin isiniinju wanni gartee miliyoona 15 nyaatee mitirkishoo nyaannee miliyyoo nyaannee hay meeshaan isaa yoo miliyoona 15 bahee hanama birootti illee gurguratu ha birootti illee nyaaddu adeero anaa siidhaan ta'amantee sitti ergiti nyaadurraa warra sheekka abbutaa dhageeffachuu dhiisee sheekaa fi artistiin amanii naawuzoon sheeyni juu maallaqa si gagguuru dhayirra nyaadhu asirra dhufanii maarree wanni kanaan dalaytu wanni kana jaamtuun dalaytu wanni kana wal jaalattaniimi jaarsaa jira ambaa jira gosaa jira ichi fixadha sigal ichi fixadha oromoon aadaaf safuu amantii qaba nama wal ajjeeseewu nama ilma keessirraa ajjeese barra wal dhungachiisanii du'a maallaqa boruu harkattaa barra ameerikatti ni dalagatta sanii ol boruu harkatta yoo hangamti kaate waggaa tokko sirraan fudhatu yoo hangamti guddate sigale sararkachuuf garuu ilman harkattu ilma kee nama gachiibsee qalee bar oromoon teessee walitti araarsitee harka wal fuusiftee waliin nyaachiftee waliin obaaftee intala gumaa jedhanii intala hunda wal fuusiftee dubbii san fixxii bar oromoo osoon ummata kanaa keessaa dhalannee jirru
usoon ummata goota kana keessa dhalannee jiru qushasha piippiin ergatte qushasha YouTube siiti maraattu sigale tanaan gartee sabni lama walibbu sabni lama gartee wal wanta godhu hin dandayamu jechuudha hin dandayamu jechuudha diddani itti deema sigal nama gorsi daddabe ha rakkoon gorsituutti dhiisii jaan sigal amma warri suudii hagartee muka wal naqu kun gaafa nuti boonye yaa booddaan dhaabba way jennee boonyu san addaan dhaabbachuu didanii haidaan hangana gatii qabna way hangana dhageetii qabna janii walis seenanii namni caljee akka feeta wal godhaajee wal dhiifnaan ifumaaf wal dhiisanii jechuudha maaliif dubbii deemee gorsee jechuudha so warri nama kana waliin dha'uu barbaadanis gatiin harkattanii akka gaariitti harkachuu teessan akka gaariitti ummanni Oromoo kun isin harkaa jirti ijji ummata kana eenyu naa yaada harkaa jira ummanni kun eenyu duutiti yarakkifti harkaa jira eenyu buqqaatiin yarakkifti harkaa jira ummanni kun eenyu rakkoon yarakkifti harkaa jira ummanni Oromoo